ጋር የሚሉ ሰዎች አሁን ለነሱ ቻሌንጅ አለኝ። ብዙ ጊዜ ስንጀምር ጅምሮቻችንን በማጥላላት በመውቀስ በማራከስ ብዙ ደክማችኋል። እነዚያ ለሥራ ሁሉ የዳቦ ስም የሚያወጡ አቃቂር የሚያወጡ ስራ ሳይጀምሩ ስራ ሳይችሉ ፕራዮሪቲ የሚያወጡ Yoya amale yoya hordoftoota fi kabajamtoota jaallatamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo jajjabduu guyyaadhaa nu bira geesse harkaa isinii qabnaa akkasuma waan amanuuf ulfaatu dubbii Jawaar tan Abiyyi Ahmed mataa dhukkubsitee kan Abiyyi Ahmed waan dubbatu wallaalee natti inaafi jedheen odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabannee dhufnee jirra. Jawaar maal dubbatee kan jedhu kan wajjin ilaallu taha egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa eessayyuu hin deeminaa isiniin jenna. Akkasuma torbaan kana keessa dubbiin Galaana Diimaa ajandaa guddaa tahee jira. Dr. Abiyyi Ahmed Galaana Diimaa waraanaan fudhadhaa jechuun isaa ni yaadatama. Amma immoo waraanni Eertiraa dursee Itoophiyaatti lola banee Itoophiyaan immoo lola narraa dhaabi jechuudhaan kadhataa jirti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jaallatamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo kanas bal'ina oduu keenya keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon keenya kana qofaa miti odeeffannoo biroos kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasuma odeeffannoo keenya cinaatti yaada keenyas gurra isin buusna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya gara bal'ina oduu keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin hin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kun jiru miidiyaadha. Jiru miidiyaan kaayyoon isaa guddaan sagalee uummataa ta'uudha. Sagalee uummataa ta'uudhaaf immoo mudhii keenya hidhannee kaanee jirra. Gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo kan mootummaa Itoophiyaa qeequun beekamu dubbii jajjabduu kan muummicha ministeeraa mataa dhukkubbii itti taateen gaafii warroota muummicha ministeeraa qeeqaniif muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed gaafate koottaa hojjedhaa afaan qofa hin ta'inaa jedhee gaafate. Jawaaris akkas jedhee deebiseefi angoo gadi dhiisii hojjenne si agarsiifna haa ta'u garuu diinagdee biyyaa akkamitti akka guddatu muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawiin nutti agarsiisee tureemi jedhee mallattoo gaafii godhee gara yaada isaatti deema. Osoo hogganaan fayyaa qabu bakka amma ati jirtu kana jiraate doolaara miliyoona 60 waraana irratti fixan, doolaara 30 waraana Tigraay irratti, doolaara 10,000 waraana Oromiyaa fi doolaara 20,000 waraana naannoo Amaaraa akkasumas qarshii tiriliyoona 2.5 waan akka meeshaa daa'imaa calanqisiisu irratti qisaasessitan silaa miiliyoonotaaf hojii uumtanii irratti bobbaastanii of jijjiiranii galii biyyattii akka guddatu godhan ture. Fakkeenya piroojeektii bara Mallasiin karoorfamee jalqabame akka murannoo godhachuudhaan mallaqa waraanaa fi ashaangulliitii calanqisiisaa tartiibaan haa ilaallu jedha Jawaar Mohaammed. Warshaa xaa'oo haa ilaallu. Mallaqni warshaa xaa'ootiif barbaadamu doolaara miliyoona 540 ture. Doolaara miliyoona 120 erga itti bahee adda cite jechuudha. Kan dirree immoo doolaara miliyoona 2.4 silaa hammi waliigalaan barbaadamu biliyoona 3 ta'a. Warshaan sukkaara fincaa'aa Oomoo Kuraa warshaa 5 warshaa kanneen keessaa oomishni argamuu danda'u toonii miliyoona 1.4 baasiin isaa doolaara biliyoona 3.8 ture. Warshaalee kanneen keessaa 3 hojii dhaabee jira. Lamaan hafaniyyuu sababa super paartiin parsantaa 35 qofatu hojjetama. Oomishni sukkaaraa warshaalee kanneen keessaa argamu ammatti toonii 120 sababa suphaa dhabuutiin silaa baasiin ijaarsaaf barbaachisu doolaara miliyoona 460 qofa sababa suphaa dhabuutiin parsantaa 40 qofatu hojjeta. Jawaar Mohaammed ammas Abiyyi salphisuu hin dhiisne daandii baaburaa haa ilaallu jedha Jawaar Mohaammed. Finfinnee Jimmaa Dambidolloo Gaambeellaa doolaarri barbaachisu doolaara biliyoona 4.2 Finfinnee Hawaasaa Mooyyalee suphaadhaaf qarshiin barbaachisu doolaara biliyoona 3.1 Awaashi Harargee Maqalee
suphaadhaaf qarshiin barbaachisu doolaara biiliyoona 1.6 Finfinnee irraa matammaa irraa Bahdaar suphaadhaaf qarshiin barbaachisu doolaara biiliyoona 3.6 karaa baaburaa kana xumuruuf yookaan wal qunnamsiisuuf baasiin barbaachisu doolaara biiliyoona 12.5 hojiiwwan bara mallas jalqabame bara Abiyyi kana dhaabbate xumuruudhaaf olumaa galatti qarshiin barbaachisu doolaara biiliyoona 20 ol ta'a. Hojiiwwan kunniin xumuramee osoo hojiitti seenee lammiilee biyyattii miiliyoonotaaf hojii uume akkasumas mallaqa biyya alaa irraa biiliyoona hedduutu argama ture. Garuu kun hundi seenaa ta'ee hafe jedha Jawaar Mohammad. Jawaar akkas jedhe Abiyyi gaafa mormii eegalu ashaboon ija dhiqatee morma. Dirqamni gaggeessaa biyya tokko olaa filatee suuraa wajjin ka'u miti. Itti gaafatamaan biyya tokko beekumsa diinagdee fi imaammata qabu horachuu hooggantoota gahumsa qaban hojii irra oolchuu fi hordofuu fi madaaluu akkasumas kallattii sirreeffamaa irra kaa'uudha jechuudhaan faarsi bultootas mataa dhukkubse. Loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan ambaasadar Diinaa Muftii gaafatan miseensa koree dhaabbii dhimma alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an ambaasadar Diinaan Eertiraan qabiyyee Itoophiyaa keessaa loltoota ishee akka baaftu ifatti waamicha dhiyeessuu miidiyaaleen gabaasan. Loltoonni Eertiraa dachee Itoophiyaa gadhiisuu qabu. Hawaasni addunyaa jidduu seenuun karaa dippiloomaasii ta'een akkaataa loltoonni Eertiraa dachee Itoophiyaa irraa bahan mijeessuu qabu. Daangaa Itoophiyaa keessa turuun loltoota Eertiraa kaaba Itoophiyaatti muddama dabalaa jira jedhan. Ambaasadar Diinaan bara 2020 kaasee loltoonni Eertiraa Itoophiyaa hin seenne jechuun haaluu isaaniitiin qeeqamaa turan. Loltoonni mootummaa Eertiraa daangaa kaaba Itoophiyaatti dachee naannoo Tigraay hedduu dhuunfatanii kan jiran yoo ta'u ajjeechaa dabalatee sarba mirga namummaa baay'ee dhalattoota naannoo Tigraay irraan gahaa turuu gabaafamaa ture. Waliigalteen Pirootoriyaa humnoonni alaa lafa Itoophiyaa keessa jiran akka bahan kallattii kan kaa'e ture. Haa ta'u garuu loltoonni Eertiraa ammallee akka qabiyyee lafa Itoophiyaa guddaa irra jiranii fi hammeenya raawwachaa jiran gabaafame. Waamichi amma ambaasadar Diinaa kun yeroo muddamni jabaan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti jabaatetti kan dhagahamedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenyaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha. Raayyaa ittisa biyyaa yeroo ammaa kana ilmaan Oromooti. Maalirraa akka ilmaan Oromoo qofa ta'e mootummaa Oromooti. Amma saniif harki caalaan ilmaan Oromoo ta'e. Biyyi tunis tan Oromooti akkasitti barsiisan. Toorii jechuudha yeroo barsiisan akkasii miti.